akkamiin dhageesse sagalee koo Yesuus namoota danuu sana gidduudha Yesuus kan namni irra goree bira darbu Yesuus maal siif godhu jettee gaafachuudhaan Yesuus ansitani madam walunduma Yesus akasita ole animbekum Yesus akamin nagesim sagaleko Yesus namota danu sana giduna Yesus kanamni ragore bira darbu Yesus malsif godu jette gaafachuudhaan Yesus ansitani madam walunduma Yesus akasita ole animbekum Yesus Abako situ anaf nagako Abako situ anaf nagako Michuko situ naf kamachuko Michuko situ naf kamachuko Gariko 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 situ nafkabenya ko Arjako 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 situ nafwanundako Nagako kanko Yesus dumfako Nagako kanko Yesus dumfako Nagako kanko Yesus dumfako Nagako kanko Yesus dumfako Yesus ko bokonako najalatera enyo kisa halalale asnafidera dukanaan jiraniko kunona fife dina jalatti nyatamuko kuno hinafe se agalatu isho na fulfadu isho farfanako isho na simadu isho se agalatu isho na fulfadu isho farfanako isho na simadu Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota akkasuma hordoftoota TV lattu nagaan waaqayyo isiniif baay'atu arras obboleettii keenya Jigaayyoo Fiqaaduu wajjin qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan afeerraa keenya
Gamanumaan gama keetti darbuun barbaada. Jigaayyoo baga nagaan dhufte gara istiidiyoo lattuu. Ayyee baga nagaan nu eddan. Miidiyaa hawaasaa irratti suurri kee haalaan deddeebi'aa jira jechuudha. Mee waa'ee sana akkamitti ilaalte miidiyaa irratti argiteetta moo hin argine akkamitti ilaalta waa'ee miidiyaa irratti suurri kee fi suur-sagaleen kee deddeebi'aa jira. Dubbiin kun ishuu ta'e utuu inni haasa'amu miidiyaa fudhatee utuu inni haasa'amaa jiru odeeffannoon nu ga'e jennaan ammas dawwaleenii dhufee si barbaade. Mee maaltu jira waan haaraan maaltu jira gidduu kanatti? Wanti haasa'amaa jiru kunii fi wanta miidiyaa irratti haasa'e faallaa ta'ee argame. Ani isan beekuun haasa'e namoonni FB irratti immoo maqaa koo fi maqaa namoota na gargaaraa turanii warri xureessan tokko tokko jiru. Ani kanani wajjin haasa'aa ture wajjin jiraachaa ture. Akkuma ta'etti mucaa sadeen gaddaa. Akkuma jirutti ta'ee mucaa sadeen gaddaa haasa'edha. Tole. Ergan gaafa haasa'ee viidiyoo kana laadhee galee har'a gara manaa dawwalee. Mee maaltu sitti dhaga'ame miidiyaa irratti gaafa maqaan kee naanna'u? Ayyee wanti natti dhaga'ame gaafuma isin lattuu TV'n kun gadhiiftanii Jigaayyoon sobdi ittiin birrii furaanuuf jedhan koomantiin koo. Namoonni warri kaanii. Gaafuma suurri gadhiifamaa. Gaafuma kaamisuun gadhiifame Jigaayyoon sobdi an jala galeen ilaala. Jigaayyoon sobdi birriitti funaanuufidha. Birriitti deeggarsa gaafachuufidha. Malee sobdi kan jedhu koomantii koo jalatti dubbisaan ture. Gaafuma sana kaasee sammuun koo dhagabameera. Waa'ee garaatti baattee ulfaa'u kee caalaa namoonni akkasittiin baay'ee namni badaasi gargaaraa jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Injiru. Miidiyaa mo'aa irratti yeroo Injiru. Namni si gargaaraa jiru baay'ee yooma jiraates namoota si hubatanii fi namoota sammuu nagaa qaban irraa kan hafe namooti si gargaaraa jiran akka hin jirre yeroodhaa gara yerootti bilbilteeti kanatti natti himtu. Amma immoo istiidiyoo lattuu nu afeeree carraa argatte kanaani baay'ee itti miidhamteetta jechuudha. Isa namooti akkas jedhan mee namoota akkasiitiin maal jettaati? Ani kaayyoo koo beeka. Akka hojjaa koo miti sammuun koo dheeraadha. Hojjaan koo sentimeetira 60-70 yoo ta'e sammuun koo 100 keessaa 100 hojjeta. 100 keessaa 100 hojjeta. Dhalli keessa jirus na ol addunyaa kana dubbatee dhaggeessifachuu danda'a kan jedhu uummata Oromoof ibse malee ittiin birrii funaanuuf osoo hin taane ittiin maqaa namaa xureessuuf osoo hin taane akka namoonni dheengadda lattuu TV'n an interview ta'ee akka isin maayirra jirta akkamiidha mooti garamitti baata jettanii seenaa koo bakkee baastanii isin na fayyadaniitu garuu faallaan kana namoonni ittiin Jigaayyoon birrii funaannachuu fi ittiin guddachuu fi warri jedhan immoo faallaan kanaa jiru. Ani tokko birrii ittiin funaannachuuf osoo hin taane mucaan kun bor naa olitti guddatee akka argamu nan beeka. Naa olitti guddatee akka dubbatee dhaggeessifatee biyya lafaa kanarraa seenaa tokko hojjetee akka darbu nan beeka jedhuun interview ta'e. Gaafuma kaamingisuunii gadhiisne sana namootni kaanii kaamingisuunii kan jettaniif faarfannaadhaan dhufaa jirti mooyi darbee immoo yuutuubii keessan ittiin guddifachuu fi ulfaa'uun sheeyyuu 100% sobadha kan jedhaa turtanii fi kunoo Jigaayyoon ulfoofteetti beellamni mana yaalaatti siif qabanii har'ii waxabajjii 28dha. Ayyee gaafa 30 deebi'ee ilaalamuu deema. Guyyaa borii duwwaa oolta jechuudha. Gaafa 30 deebi'ee akka ilaalamtu kunoo qabatamaa 100% akka ta'e ulfooftee mucaan dhiiraa garaa kee keessa jirudha kan manni yaalaa sitti. Ayyee sirriidha. Utuu karaa waan biraatti hin deemini. Mee maaltu sitti dhaga'amaa jira? Wanta natti dhaga'amu tokko nama ta'ee yeroon aladhi lafa kanarratti wabu namoota tokkotti hin dangadda tokko sammuu qabatee sammuun qabutee an nama jaallachuu koo si kaayee nama jaalladamini. Gaa'ila dhaabbachuu baadhes waan biraa keessa galees mucaa godhachuu baadhes maaf garaatti hin baaddoon sammuu qaba waan hundumaa maaf garaatti hin baaddu maaliif nama isaa kana waan addunyaa kanatti gadhalatee waan haasa'u warra jecha hin beekne warra sammuu maseenaa lafa fixeenaan lafa kanarratti sammuu maseena jechuun oola boqqolloo yeroo biqilu warra ijaan qabu taanaan maasii abbaa koo keessa abbaan koo muree gata warra sammuu hoolaan na fixeenaan lafa kanarratti warri sumnii tokko nan gargaarre kufee ka'uu kootti miidhama kootti nama bukkeen geenye warra sammuu furri warra sammuu hoolaan na fixeenaan maaliif jedheen kana haasaa tokko waa'ee kun maaltu nama galche ulfaa'uu danda'an hin dandeessa. Waa'ee koo keessa maaltu nama galche ulfaa'ee dhiisee immoo Jigaayyoon kana namni shee kubbayyaa tokko biteef immoo jira. Tokko namni si bitan jiru. Hin jiru.
namni namatti dadhabu nama rakkoo kootti na bukkee dhaabbatee argadhee dhabesi birri qabaadhee birri dhabesi warra qabaadhee warra dhabesi nama na bukkee haayisoo nama naan jedhetu na sammuu kootti dhaga'ama. Ani reaaktii ati agarsiisaa jirtu baay'ee akkasitti dhaga'amedha kana nama asirraa ilaalaa. Jigaayyoon sobdi hin ulfoomne yoo jedhame naman jaalladhoon. Maalifi warri gararaan foqoo qodii warra caammaan miila dhabanii caammaan an deemanii ulfaanii daa jiru namoota miidiyaa baay'ee irratti hin beeka. Jigaayyoon garuu ol jedhee nan deemayyuudha. Nan ulfaa'ee hin baasuun jedhee nan murteessee uummata kootan beeskisee maaltu raaga qabatamaa ittiin birrii funaannachuudha jedhee sammuu walitti buutuun walitti nu geessa. Tole eebbifame amma kan isheen jechaa jirtu obboleettiin keenya ani sammuun koo nagaadha gabaabduun ta'e malee. Sammuun koo nagaadhaa ulaagaa barbaachisu hundumaa qaba ulfaa'uudhaaf. Onlaayinii irratti yookiin immoo marsariitii hawaasaa kana irratti maqaan koo deddeemaa jira. Maalidha ati waa'ee koo maal dubbatte jedhee si gaafateera namichi gocha kanas irratti godhe. Ejeen duraan utuu naan dawwaliin ture. Gaafa paartii waanii dhufe TV lattuu kana naan dawwalle jedhe. Hin deebi'aa. Jedhee yaadaa ture utuunni deebi'e immoo utuunni sitti deebi'e wajjin gaa'ila dhaabbattan immoo utuu dhiise jaallatta jettee na gaafatteetta. Utuunni deebi'e namni kun nan jaalladha sin jedheen deebisee ture. Egaa amma kana ture sababii FB irratti gadhiifamaa tureef maqaansaa har'a ganama naa dawwale. Har'a ganama naa dawwale namoonni dawwalaniitu Jigaayyoo maal goote akkas goote ulfeessite minaamin jechaa jiru maaliif mucaa kana irratti kan hojjette mataa miliffate yookaan dhokattee taa'uu dandeessa. Jiraachuu barbaadaayi. Jiraachuu dandeessaa. Akkas maal jendaare maal si jedhanii jedhee Aceen iyyuu inni bee uuma waaqayyo kanatti buutee yookiin waan hamaa irratti hojjettee miliquu dandeessaa akka waaqayyo si baasetti bayigaa naan jedhanii irratti cufan jedhe. Egaa jennaan ani sooshaal miidiyaa kanaan jedheen. Sooshaal miidiyaa? FB akka silkii hin qabne beektaa silkii hin qabu ani hin hordofu jedheen waan haaraa yoo dhageesse monatti eewusi gadhiisee eenyudha maalidha maal jedheen moon jedheen Jigaayyoo ulfeessite naan jedhe. Ulfeessite jedhaaree sobaaree maal gootee ta'uuti ani yoo dubbachuu dhiise yoo dhagaa namatu waaqayyoo dura maraa kaasee kan jedheen jennaan egaa kanumaaf jette naa dawwaltere jennaan gaafanni si bilbilu soba dhaaree dhuguma waan akkasiin irratti raawwatte hojjette ansi barbaacha yoo inni yoo waaqayyo nama bakkiraa qaba nama naa kaasee kan jedheen ansi barbaadu yoo inni iyyuu atillee baasi jettee na baqattee baddee waraabbiin isaa jira. Okay. Waraabdeetta? Waraabeera. Okay. Asumaanii dhaggeeffattoota keenya sagalee rikoordii isaa kan isa waraabame kan isin dhageessisnu ta'a yoo fedha Jigaayyoo ta'e nun tokkoof tokko kan nuyi asitti hojjennu keessummoota kabajaa hedduudha kan nuni dhufnee asitti haasofsiisaatii jirru kanaaf wanti kun haaraa isinitti hin ta'in jechuun barbaade meetti fuuf yaasaa kee. Yennaan akkuma jalqabaan haasa'uu jalqabee kaasee rikoordiin godhe yennaan gaaffiitti deebisa malee wanta inni naan jedhu ani hin deebisu. Tole. Gaaffii maddi gaaffii deebisa eenyu sitti bee eenyu gadhiise eenyu takkasiin jedhee silkii isaanii kinni utuu kana godheen jedhan malee akkan kana waraabaa jiru hin beekun. Innaa innoo maaliif akkas na goote qoricha fayyadamii jennaan oo diddee jaallatte. Waraabbiin isaa jira kun? Dhaggeeffatta. Uummanni waan akkamii narratti yaaddeeti? Maal? Maal? FB irratti maal gadhiistee jiru? Maal jedhee? FB irratti waan gadhiistee qabdu? Maal jedhee dubbattu ade maal jedhee? Waama gadhiistee hin qabduun jedhe gaaffiin gaafachaa ni bara. FB fayyadamaan jira moon? FB fayyadamaan jiru. FB fayyadamaan jiru. Amma galee turee gangalee. Turee gangalee. Turee gangalee. FB ilaalaan jiru maal agartee? Miti ofii kee maal gadhiiste waa'ee kun jedhe. Maalidha waa'een kee? Maal jettee gadhiistee jedhe. Waa'ee kee maal jedheen gadhiisee dubbatu? Dhugaa inni kun amma fakkeenya walirraa nama fageessa malee itti nama buta.
waa'ee kee maal jedheen gadhiisan dubbattu ati? Hin beeku nama wani tomma naa dawwaleetu eefibiirratti wanta gadhiifame kana minaamina naan jedheetu. Yoo? Amma ganama kana. Maal jedhee? Wanna ta'e naan jedha. Dubbattu ati maaf maali waan dubbattu ati maaf sodaata? Inna sibiita sibiirratti wanti gadhiifame kun akkasii jedheetu ishee faana kan ture sibiiti minaamina naan jedhee natti dawwale silkii wayam ganama kana. Sa'aatii meeqatti? Gizeema ati dawwaltu dur. Eeggasii ati dawwalte naani booda dawwalisiin jedhe miti. Ati moo? Siitiin booda dawwaliin jenne isaatiinis boodan sii dawwalan jedheeni. Nama eessaa fideetu akkas naan jedhareen. Maal jedhee wanta isaan siin jechaa jiran duwwaa irratti nimtu ati? Sibiirratti waanuma gadhiifame kanaa maaliif akkas gootee seera uumaa minaamina naan jedhe akkamittiin si gargaarree achi keessaa si baasuu dandeenya minaamina naan jedhe innoo jedhe. Si gargaarree? Si gargaarree jechuun maal jechuu isaadha? Hin beekare. Maaltu gadhiifame? Maali koye sibiirratti isin akkamittiin gadhiiftani koye? Maaltu gadhiifame? Isuma waa'ee keeti. Waa'een koo maalidha? Waa'een koo maalidha? Beeka maqaa koo hundaa'u amma dhumatti natti namichi. Maqaa koo banumaatti natti mee? Maqaa abbaa koo faana isaa booddee sibiirraatiin argee innaan ani sibii galeen beeku galeen ilaalaan jedhe. Maqaa abbaa kee maqaa amma akaakayyuu kootti natti mee? Maalitti beeka? Maalitti beeka? Sibiirratti gadhiifameera jedhe. Maal jedhee gadhiifame? Maal hin gaafattooti maaliifati? Maal jedhee gadhiifame jettu ati? Qoy kaamma birritti isaan qabuyyuudha gaafachuu fedhan immoo. Maaltu gadhiifame? Waan akkamii gadhiifame? Maalan ta'e itti gadhiifte hin gaafattu ati? Dhaqi kan gadhiise si dhaka? Inna eeyyoonni bee gadhiise reessi kun. FB fayyadamaan jiru. Anoo silaa waan namaa oositti dubbadhee hin beeku. Qoy anoo waan namaa oosiin jedhee si hin beeku. FB fayyadamee beeku. FB fayyadamee beeku. Maaltu gadhiifame? Maalimoon ta'e jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafattooti? Beekaane akkamitti rakkina kana keessaatti si baasnaa gootii keenya caaluu yuundu minaamina naan jedhe beekta naan qoy boodan si dawwala dhokoo jedhee nanoo irratti cufee hojii isaa ba'uu hin bichaa fayyu. Maalan ta'e moo jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafanneeti? Na ulfeessite jettee. Na ulfeesse na dhiise jettee gadhiifteen. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Innoo eeggasii maal jedhare? Qoy boodan si dawwala irratti cufee sa'aatii silkiin kee banaadhaan nan banaadhaan bakka boodan si dawwala hin jedhen gootii keenya caaluu yuundee maali naan jedhen no. Acaaluun hin du'e? Goonni keenya caaluu yuundee seera uumaa turuu wanta akkasii minaamina jedhee achumarraan FB maalni qoye wanti ta'ee jennaan wanta FB irratti gadhiifame nagarree naan jedhe. Nagarree hin jedheen qoye seeneen ilaalaa olee nagarree hin jedheen. Walitti dabalaa amma hojii hin jiraan jedhe. Jigaayyoon garaatti hin baadde na ulfeessee badee taakkaleen jettee jedhanii si gaafatanii? Akkasii. Maal jettanii reeti moo? Booti siin dawwalaa nama naan jedhenne. Qoy ati gadhiiftee moo'ii qoy natti himete. Maanni waan afaan Oromoo sitti haasa'aadhaam. Si jammari wanta akkasii walirraa nama fageessa malee walitti nama butu beekta miti kan dubaas. Sitti haasa'aa jiraaf waan sitti haasa'u fudhadhati hin gadhiifneni. Maanni reessaa fideetummoo oduu akkasii olola akkasii haasa'aren. FB koo jechuudha galeeyyuu hin beeku ani sitti himan ture erga silkii koo ani erga FB keessa galee silkiin koo tabalaashee ergan ta'edhe ani ture baga FB keessa galee illegaalee. Maal ta'ee tabalaashee silkiin kee immoo? Maal ta'ee tabalaashee? Dhangala'ee na harka lafa bu'e. Kiliinii isaatu? Karaa fuula isaa. Kana kaala kun waan tonkolii gootanii nuuf kolfu namni tonkolii godhu nuuf kolfu. Maal tonkolii natu sulfeesse moo natu waan biraa irratti hojjete moo situ waan biraa irratti hojjete yoo?
Situ waan biraan irratti hojjete moo maal natus biratti waan biraa irratti hojjete moo? Waan biraan godhe jechuudha waan biraan irratti godhe jira amma wanta akkasitti ta'e miti eegga ta'e moo hin baasuun jedhe miti. Inni akkamittiin immoo akkas goote gadhiistaadha. Haasaa dubbicha dhaggeeffatuutti hin ariifatini hin baasuu siin jedhe miti ati lakkiituu kana gootee gaariidhaan si miidhaa jennaan ani maatii si beekaa kam godhe sitti maa akka sitti mun na beem ilaalaa hin jiru ani. Maaliif inni ilaalu ture amma keessa seeniiti ilaali. Silkiin harka hin jiru. Ilaaliitiin haadha waliin. Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal hin eegdu ati? Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal hin eegdu? Namichi kun eessumaa fidee ture ilaaliin haadha waliin jire namichi kun eessaatii fidee ture kan inni akkas naan jedhu. Na tokko si godheere? Na tokko si godheere? Miti wanta akkasii dhugaa rabbi wanti dhufu jiru garuu garaa ol kutuu ta'a dhiisi garuu wanta akkasii badii akkasii namarratti yaadin. Maalli badii akkasii sirriitti yaaduuni? Ati kanaan dura kootu sin jechaan ture fuudhidde maal gochuuf immoo si karaadha erga kara ta'e immoo hin baasu jedhee immoo murtii isaa kan lubbuu mucaa kana irratti firdiin fudhatu kan jedhee immoo ana rooti maal natu si hordofe immoo natu si barbaade immoo goone miti natu godhe miti natu keessa gale miti amma kana darbee sadarkaa amma kanarra ga'e natu kana godhe miti maal godhe immoo siin jedhee sammuu keessi eeguu dhiiseen. Maaliif namichi eessaa fidee miidiyaa irratti maal godhisi jedhe amma maaluma godhee sammuu keessa eeguu dhiise eegan kana si wajjin godheera jedheera miti godheera jedhee immoo miidiyaa irratti eenyutu gadhiiseera FB irraa naan jedhe qoy kaammani galee ilaaluufidhaan anoo silaayyuu samoona kana dhuguu fedheeni har'ammoo kana dhagee silaa samoona nan dhufe dee yaadeen ture amma gaafan kana boolla olii qotaadhaa waan isaa jedheen na ajaa'ibe. Waan si jechuu waan sitti mutu si galuu dideem. Elaa dhaggeeffadhu. Ati narraa barbaaddee kana goote miti. Ta'ee miti otoo ta'eeyyuu wanti kun immoo ta'ee mitiire. Ta'ee miti maal gochuuf immoo kana maal gochuuf immoo hamaa sirratti yaade hamaa sirratti yaadaan jiru eessatti iyyuu ani yoomiyyuu. Elaa. Maaliif beektaa? Saanaan kun qulqulleeffadha bakka. Annaa barateera nama bakka eessatti iyyuu bakka ofuma maaliif godheera jedheera hin goone jechuun hin goone hin jedhu waaqayyoon na argeera godheera bitire erga godhee immoo nan guddisaadha miniire kana baatu itu eessa jiraattes itu maal gootes maal goota yoo na jaallanna taanaan qabeessiidha maalin godha maqaa kee hin jedhe nan jaallanne erga ta'e maalin godha eessa qabeessiidha manatti siidha wasaanyisidha murteessaasidha. Inni kun olirraa nama fageessaa kan jedhudha beektametti kan sitti himaa jiran amma birrii keessaa qabu paakeejii naa hidhime. Akkoo qabu si jedhash. Dawaleen itti gaafadha namichi akka naan jedhe. Akkoo qabu si jedha qursi nyaadhee ka'e. Keessan galee miti ofitti murteesse miti nan guddisa baasi nyaanna baasu dide karaa miti kanatti sila yuu diddeen jedheen anna ani immoo sarraa ka'e immoo si barbaadaan jira hamaa kee yaadeera maqaa kee abbaa mucaa na gabate jennaan maqaa kee kaash godheen dubbanne jedheen. Kaash godheen dubbadde. Naannoo oskaaree jedheen si dhooti eewuun jedhee eewu jedheen oskamoo jedheen utuma moo namni raagaa ba'uu hin jiru ta'e immoo ijoolleen keenya warri gaafati dhufte gibbiitti galaa ture warri si beekan akkam si haa tuffatanii jedheen. Mee amma waan tokkoon si gaafadha. Miidiyaa hawaasaa yookiin marsariitii hawaasaa kanarratti namoonni tokko sila jalqabatti dubbatteetta. Faarfataa Amaanu'el Gaaddisaa yookiin immoo Abbaa Doonii Miidiyaa akka inni si bira dhaabatu kanatti waan ati dubbatteef mucaan inni kanan irratti raawwate kun furdaadha ispoortanyaa fakkaataa gibbidaadha manaamnu waan ati jetteeti kana waan ati jettee fi namooti Amaanu'el gargaarsiisii godhee ture jechuudha. Sana gaafa sana suura garaagaraa kaataniittu ani iyyuu gaafa sana tureera yaadatta yoo ta'e anis Doonii Miidiyaa irratti haasoftee turte haasa'een ture gaafa sana ani jira.
suura isinii wajjin ka'uu barbaadenan iyyuu sababa hir'ina yeroo keenyaatiif nan deeme jechuudha. Mee amma miidiyaa irratti gaafa gurbaa kanadha inni gocha kana irratti raawwate jedhamee gaafa haasa'amu mee akkamidha kun dhugaadha moo soba dhugaarraa fagaatedha inni kun? Footoo mucaa na gargaaraa ture, footoo namoota baay'een safarri keenya amman galaa turan ture kan beekan wanta baay'ee gatii natti baasee na gargaaraa ture. Isa inni na wajjin footoo kee isa kaasanii warri gagadhiisaa jiran warra maqaa koo fi maqaa mucaa sanaa xureessaa jiran kanatu gadhiifamee gidduu kana jira. Mee maaltu sitti dhaga'ame gidduu kanatti miidiyaa fayyadamaa jirtaati? Miidiyaan fayyadama nan ilaala darbee darbee. Mo'aa TV deemeera, TV5 deemeera kan dhufee bu'aa baay'ee deemee gargaarsa qallaba koo kiraayii koo uffata koo caammaa koo kan na bukkee dhaabbate doonii miidiyaa duwwaan beekan. Doonii miidiyaa. Oromoo ijoollee Oromoo keessa. Kunoo isin galateeffataa jirti obboleettiin keenya Jigaayyoon warri doonii miidiyaa kabajamaa isiniin jenna. Isaan utuu na arrabsanii manaa bahee dhufe gaazii beenzila sana guutte makiina isaatti gaazii konkolaataa mataa Finfinnee. Magaalaa Finfinneeti. Bahee dhufe. Inni gaa arraba karrabaatiin qabu ufee ijaan na arge na bukkee dhaabbate warri arraba karrabaatii qabanii akkasumatti kaayyoo koo mul'ata koo osoo hin beekini lukkuun asuma haatee akkuma gooxitti ol deebitu warri faallaa kana haasaan immoo jiru utuun akka doonii miidiyaan kun na arrabsee doonii miidiyaan kun jechoota ciccimoo sammuu kootti na bu'u jedhe sirriidhaatti nan miidhama harki irraa nyaadhee iyyuu na cubbisa. Dubbiin kun anaaf iyyuu sammuu koo arra ganamaa kaasee imimmaan baay'ee buuseen bu'aa ture. Amooni Jigaayyoo duwwaa gargaaree miti. Dhaloota isaati kaasee alaaf keessaan beeku warra jaamaa lafaa kaasa. Warra miila hin qabne miila lafaa kaasa. Warra mana hin qabne mana itti ijaara. Amoon har'a duwwaa ana gargaaree miti. Alaaf keessaan beeku. Amooni jechuudha na gargaaruunsaa beekamaadha. Alas keessas amoon na gargaaruunsaa beekamaadha. Karaan amoon natti dhufee fi karaa warri sammuu furrii natti dhufan garaagara ta'e. Amoon gatii baasee lafaa nu baasee gatii baasee nu gargaare malee haadha garaa miti. Jaalalaafis natti hin dhiyaanne. Faayidaa garaagaraas natti hin dhiyaanne. Na fayyade malee nan miine. Yeroon jedhu amooni mo'aa irratti na arge malee amooyyuu hin beeku miidiyaa irratti hin beeka malee egaa amma kana bu'aa baay'ee dhufee baay'ee dabarsee dhufee na gargaaree footoo inni na wajjin kee caammaa naa bituusaa boorsaa naa bituusaa kiraayii mana waggaa tokko naa cufuusaa qallama naa cufuusaa birrii naa kennuusaa waraabbiirra jira. Inni gibbidaa jedhame gurbicha ammayyuu dheeraadha. Paartii waan irratti TV lattu irratti haaseera. Haasaan koo gaafa sanaa fi taakkaleen gibbidaadha dheeraadha na liqimsa hammu jira jedhee si deebiseera gaafa na liqimsa jedhee hojjaa koo irratti hundaa'een si ibsicha godhe si ga'e akka nama sammuu qabuutiin si taasa. Warri sammuu furrii warri sammuu lukkuu Amaanu'eel jedhanii footoo koo gadhiisan eda na gadhiisan. Egaa kan gatii keenya lafa irratti argaa jirra. Amaanu'eel yoo maqaa isaa xureesse lubbuu koo waaqayyo lafarraan kaa'u. Tokko harki isaa seenaan na gaafata. Ituma ani maqaa isaa balleesseeyyuu waaqayyo nan dhiisu. Tokko immoo harki namoota inni gargaaraa jirus nan dhiisu na abaaru. Amaanu'eel karaan inni natti dhufee fi karaan namoonni amma haasaa jiranii garaagara. Egaan gabaabaatti gochi godhame kun miidiyaa yookiin marsariitii hawaasaa irratti wanti deddeemaa jiru kun faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa akka hin laallanne asumaan dhaamsa TV lattuuti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaan dhibbaa akka Amaanu'eeliin hin laallanne dhimmi kun Amaanu'eel buleettii keenya Jigaayyoo tumsuudhaaf bira dhaabbachuudhaaf dhufee suura wajjin ka'ee jajjabeessuudhaaf malee miira akkasii keessa akka hin jirre kabaja guddaadhaan akka nu hubattan hin barbaanna. Waan hafe qaba wanti hafe ammayyuu jira waa'ee amoo waaqayyo amoo irratti nama neessu dhugaas hin jedhan maaliif sababii na gargaare osoo hin taane nama dhugaadha haadha garaa iddoo meeqatti kuuftu miti waaqayyo neessu warri amoottis hin buutan keessumaa ammoo
maatii koo keessaa ija sanaa ficaa godhee tokkittii koo waaqayyo na uumuusaatti waan baay'ee na agarsiisaa jira. Akkasitti maatii koo na uumee jennaan amoon na gargaaree jennaan amoon na wajjin footoo ka'ee jennaan warri gagadhiistanii namni Amaanu'eeliin maqaa balleessu dhugaan sitti maan jira. Sababii na gargaaree miti ani iyyuu sanaa fica ta'ee maatii koo keessaa karatti ilaaladheen jecha ciccimaa arge mudannoo ciccimaan argaa jira. Maaliifi utuu obboloonni keenya waa'ee Amaanu'eeliin har'a keessaan sassaabbatanii baay'een asumatti isinitti barbaada. Hin balleessin maqaa namaa. Hin balleessin maatii koon beektu jireenya maatii koon beektan warri FB irratti fayyadaman dhaltuu ta'is dhiira ta'is dargaggeessa ta'is eenyu ta'is waan godhattan hin beektan asumaan afaan keessan sassaabbadhaa karrabaatii keessan oldeeffadhaan jedhan maaliif ija amoon facaafachaa jiruu fi ija isin facaafachaa jirtan garaagara boolla isin buusa. Sababiin inni na gargaareeffan jedha miti mucaa kana beeka tajaajila irrattis beeka gargaarsa irrattis beeka haadha garaa miti. Maqaa mucaa kanaan xureessanaa waan godhattan hin beektan galgala keessan ilaalaati amoorraa arraba keessan sassaabadhaan jedhan kanuma duwwaan haasa'uu barbaada. Dhumarratti waan nuun jettu qabda. Kanan isin jedhu dhugaadha isuma isin deddeebitanii na gaafatan garaan koo nan boqotonaan. Namoonni keenya illee haasofsiisanii lukkuun lukkuu kosiitti deebitu godhanii nama gadhiisu dhugaadha. Eeggadduma isin manatti na gashitanii birrii na laattanii na jajjabeessitanii dawwaltee maa keessa jirta jechuun iyyuu doonii miidiyaa ijuma tokkoon isin laala. Reeffi ijoollee Oromoo keessaa sadarkaa lammaffaarra galtaniittu akka ijoollee sooshaal miidiyaa intirviiyuu na godhan irratti lammaffaarra jirtu maaliif lammaffaa isin ilaadheessa jedhamuu fi arrii ala ta'anii keessatti hojjetanii shee kubbaayyaa tokko nuun binne tiificha maqaa dha'uuf osoo hin taane maaliif naa bituu didanis dirqama irraa qabaatu miti bor maal akka ta'u hin beekon ara sooritti ara qabeenyaa ta'uu hin danda'a mucaan koo investerii beekamaa ta'uu danda'a akkasin godhon harreeyyuu midhaan irraa hiikanii boqqolloo jala buusu Oromoon akkatti beeka akkatti yaadamanii Oromoon yoo midhaan horiin qonnaa qote immoo midhaan singaa fuudhanii bobee fuudhanii jala buusu maaliif qotaa walii hojjetaa ture ani bu'aaf sii kaa'ee ati bu'aaf naa taate. Kanaaf boriifis kanan sin abdadha isiniin jedhe boriifis daandiidha sinanaaf. Lubbuu gootus yoo haates yoo nukkufadhetis yoo miidhameettis ashokkaa'idhaan kan na gadhiisu isin warra natti dhiyoo isin warra natti dhiyoo jirudha. Ijoollee magaalaa Naqamtee keessaadha. Yeroo jedhu magaalaa Naqamtee yeroo jedhu immoo TV lattuu dabalee immoo warra akkasitti footoo godhamanii maxxansan iyyuu isaan qaba. TikTokii koo warra hojjetanii qaba. Warra akkasiin jenneen TV lattuu kanaaf sadarkaatanii lammaffaa sin ilaala. Tole ulfaadhu galatoomi. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti dhufnee jirra. Kaameraa dudduubatti kan argamu Simoon Gimbaaru akkasuma ogummaa teeknishaalaatiin kan nu gargaaraa jirus obboleessuma keenya Simoonidha. Wantoota garaagaraa nu qindeesse. Dhumarratti dhaamsi nuyi qabnu obboleetti keenya Jigaayyoon amma gargaarsadha kan isheen barbaaddu. Amma haala keessa jirtu kana argaa jirtu isin haala ulfaataa keessa jirti waan ta'eef namooti garaan keessan nagaan namoota sammuun keessan yaaduu danda'u itti dhiyaattanii akka gargaartanii fi ani waan hundumaa maatii ishee jireenya ishee hundumaa waan hin beekuu fi asirratti isinitti haasa'uudhaaf dirqame namummaan namooti isinitti dhaga'amu kun akkaawuntii ishees lakkoofsa bilbilaa ishee isin keenya waan ta'eef gargaaruu dandeessu. Namooti gargaaruu hin dandeenye immoo calluma jettanii haasaa garaagaraa haasaa hin barbaachisne hin haasa'ina. Nuni kan nuyi barbaannu nama gargaaruu fi nama bira dhaabbatudha. Kaayyoon keenyas kanumadha. Gara fuulduraattis kanuma hojjechuudhaaf deemnachuudha. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Ulfaadhu Joko. Galatoomi. Ulfaadhu. Galatoomi. Waaqayyo si haa eebbisu.